Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni maatii haaromsaa teek kun YouTube chaanaalii odeeffannoo teekinooloojii afaan Oromootiin ittiin argattan waan ta'eef salphistanii YouTube chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii akkanaaf taatan kabayyaan isin gaafadha. Har'a wanti akka hojii ilaaluu barbaadu YouTube chaanaalii banannee warri qabnu akkasumas immoo YouTube chaanaalii haaraa bannee hojii eegaluudhaaf warri barbaadan hoggaa jiraate viidiyoon kun isiniif jechuudha. Jalqabaa hanga dhumaatti YouTube chaanaalii tokko akkamitti banachuu dandeenya? Wantoonni nu barbaachisan maali? Meeshaalee YouTube hojjechuudhaaf nu barbaachisan irraa kaasee hanga YouTube guutumaan guutuutti hojiitti seenutti wantoota nu barbaachisan tokko tokko wajjin ilaalla jechuudha. Sanaaf jalqaba irratti akkuma beekamu YouTube chaanaalii tokko qabaachuudhaaf email akkaawuntii nu barbaachisa jechuudha. So warri emailii qabaatan it is like warri emailii hin qabaanne garuu emailii akkamitti banachuu dandeenya? Emailii erga bannee booda immoo wanti itti aanu maalinni YouTube chaanaalii kireet gochuudha jechuudha. So YouTube chaanaalii kana immoo akkamitti kireet goona? Akkasumas immoo seerota YouTube chaanaalii gaafa banannu guutuu qabna. Sigalee seera dirqama YouTube chaanaalii tokko erga bannee booda yoo isa xumurre hojii nu eegaluu danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf caallisnee YouTube chaanaalii kireet akkaawuntii jennee bannee lafa kaa'uu qofa odoo hin taane seeronni guutamuu qaban hedduutu jira jechuudha. So isaan sanii akkamitti guutuu dandeenya waan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a. Erga kana goone booda viidiyoo upload gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun viidiyoo YouTube isa gubbaatti fe'uu hin dandeenya jechuudha. Garuu san dura viidiyoon waraabama, sagaleen ni waraabama. Isaan sanniin immoo walitti fiddee viidiyoo ediit gochuun dirqama ta'a jechuudha. So yoo dheerachuu baatee viidiyoolee ediit akkamitti akka goonu wajjin ilaalla. Tarii inni irra ta'uu ta'e immoo har'aaf YouTube haala bareedaa ta'een akkamitti bannee lafa kaawwanna waan jedhu galaallee booda sagantaa itti aanutti akkamitti viidiyoo bareedaa tokko ediit gochuu dandeenya waan jedhu wajjin ilaalla. Akkasumas immoo tampineelii dirqama namni tokko yookaan dubbisaan tokko fuula iskiriinii gubbaa irratti bahee namni suni viidiyoo sana akka ilaalu wanti godhu dirqama jiraachuu qaba. So isa sana akkamitti hojjenna kan jedhullee wajjin ilaallaa jechuudha. Akkasumas immoo YouTube Studio Haruma jala qabsiisee YouTube Studio ijaaraa akkanaa jettaa hin jenne YouTube Studio feeki ta'e yookaan baasii tokko malee bilbiluma keenya wanta hojjechuu dandeenya jechuudha malee kaameeraa binnee laayitii binnee just maallaqa guddaa baasaa jechuu kiyyaa miti jechuudha. So wanta sanallee raawwachuun ni danda'ama. Kallattumaanii har'aaf gara YouTube banuutti deemna jechuudha. Kun kan dura banamee jiru waan ta'eef kana keessaa bahuudhaaf switch account ishee jennu kana tunnee sana booda mallattoo bilaasii gubbaarra kana tunnaa gaafa kana email akkaawuntii akka banannuuf nu fayyama. Create account bakka jiru kana gaafa runne for my personal use jennee asirratti maqaa fayyadamuu barbaanne sana galchina jechuudha. Maqaa emailii keenyaaf akka ta'u barbaannu haala kanaan first name fi last name irratti galchina jechuudha. Haaromsa kompiitara galchee anoo YouTube kiyyaan akka waliin fakkaanne jedhee gara Oromiyaa kompiitara jedhutti jijjiiruu barbaade. Haala kanaan akkuma agartan Oromiyaa kompiitara jedhee next jedheenii booda birthday guyyaa akkanatti haala kanaan nu baha. Ji'a guyyaadhaa fi bara osoo haala gaariidhaan guunnee bareeda isa sirrii jechuudha. Sana booda bara erga akkanatti guunnee gender bakka jiru irratti dhiira yoo taane dhiira dubara yoo taane dubara mallattoo haala keenya erga galchinee booda next jennaanii jechuudha. Haala kana fakkaatu next erga jennee username nu baasaa. Username kana ani kan jalqabaa kana filadhee yoo barbaadan jala kanatti galchuu dandeessu kan sinii ta'e waan ta'eef sana booda next gaafa jenne iddoo kanatti paaswoordii galchina. Haala kanaan ani galcheetiin jira. So walumaa galatti emailii bannee xumurannee jirra jechuudha. Amma kallattiidhaan gara YouTube chaanaalitti nu deebisaa jechuudha. So akkuma argaa jirtan Googleen xumureera gara YouTube nu geesse jechuudha. Ergasii ayikanii gara jalaa kana gaafa goonu ishee kana kilik gaafa goonu Oromiyaa kompiitara kan jedhu inni amma banne nu bahee jira jechuudha. Sana booda maal goonaa create channel kan jettu kana yeroo tokko cuqaafna jechuudha. Sanarratti piikcharii neemii handil isheetu kan nu baasaa. Piikchara bakka jettu kanatti suuraa chaanalii keenyaaf ni filanna jechuudha. Chaanalii keenyaaf kan nu ta'u haala kanaan divaayisii keenyarraa bakka inni jiru deemnee fuunee kan nu ta'u suuraa hunda nu baasa waan ta'eef ani haaluma salphaadhaan ishee kana filadheera. So gadi bunnee ol bunnee bakka nu ta'u crop erga keessaa goonee booda kilik irratti goona.
haala kana fakkaatu maqaa fi haandilii kan itti barbaaddan erga kennitanii fi booda create channel gochuu dandeessu jechuudha. So haala kana fakkaatuun channeliin keenya amma steepii jalqabaati irratti banamuudhaaf jechuudha. So create channel created jedhee haala kanaan steepii jalqabaati irratti nu banamee jira jechuudha. So amma ergaa kanatti nu banamee booda maal goonaa yeroo tokko keessa baana jechuudha. Bakka kanaa gara Chrome deemna. Chrome erga deemnee booda maal goonaa search bar gubbaarratti youtube.com jennee haaluma argaa jirtan kanaan barreessina jechuudha. Wanti irraanfachuu hin qabne dirqama Chrome keessa seenuu qabdu jechuudha. So erga kana goonee search jennaan jechuudha. Search jennee booda ishee mallattoo sadeen gara mataa gubbaarra kana. Kun amma already banamee jira waan ta'eef mallattoo piroofaayilii keenya gara piroofaayiliitti jijjiiruu qabna jechuudha dura. Amma kan jalqabarraa kanarraa gara piroofaayilii amma banne haaraa Oromiyaa Kompiitara jedhu argaa jirtu jechuudha. Isa kanarratti kilik erga goone booda bilbila keenya gara diistoop saayitiitti jijjiiruu waan qabnuuf ishee diistoop saayitiitti qonna inni tunnaa dirqama diistoop saayitiitti jijjiiramuu chee godhadha jechuudha. Wanta namni Kompiitara gubbaa irratti godhu bilbilaan ilaaluu akka dandeenyuuf jechuudha salphumatti. So haala kanaan erga nu bahee booda mallattoo piroofaayilii keenya gubbaarra ni seenna jechuudha. Piroofaayilii keenya erga seennee booda akkuma argaa jirtan YouTube studio kan jettu irratti na jalaa bahee YouTube studio kan jettu hin jirti jechuudha. Ishee kana akka hin dogongorre bakka kanatti dirqama wanti nu dogongoruu hin qabne ishee kana waan taateef gara YouTube studio nu geessa jechuudha. Haala kanaan ulaagaa jalatti guunnu baay'ee waan jiraniif dirqama adda kutuun hin jiraatu jechuudha. So erga kana goone mallattoo doolaaraa kana tunna. Mallattoo doolaaraa kana erga tokko yoo tunne isa kanatu nu baha. Akkuma argaa jirtan lookeeshinii keessan irratti hin danda'amu fayyadamuu nu jechaa jira waan ta'eef Itoophiyaa keessatti akkuma beekamu hin danda'amu. So gara Keeniyaa yookaan United States guunnaa akkuma argaa jirtan asirratti kilik goone haala kanaan barbaannee ani United States guutaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan gara jalaa kana United States bakka jettu kun jirti. So United States bakka kanatti nu baatee jechuudha. Chee godhachuun nurra jiraata. Save ishee jettu kana gaafa tunnu nuuf jijjiiramee jira jechuudha. Haaluma kanaan nuuf jijjiiramee jira. Kanaaf amma wanni itti aanu YouTube'n keenya nu banameera. Haa ta'u YouTube'n tokko gaafa baname akkuma argaa jirtan watch hourii subscribe 1,000 fi watch hourii 4,000 yookaan ammoo viidiyoo gabaabaa gadhiisna yoo ta'e watch hourii 10,000 qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Kana yoo hin taane YouTube'n kun monetize ta'ee maallaqa nu argachuu danda'u jechuudha. Inni jalaa ishee argaa jirtan kana kan jalaa verify taatee jirti. Ishee lammaffaa kana verify gochuudhaaf tarnoo nan jettu kana gaafa tunne haala kana fakkaatuun nu ba'a. Kana booda imeelii kana gara imeelii keenya kan ammaa sanitti jijjiirra. Sana booda haala kana fakkaatuun next jenneeni yookaan continue jenneeni bakka kanatti bilbila galchina jechuudha. Bilbila ni galchina akkuma argaa jirtan. Sana booda tekstiidhaan yookaan bilbilaan waan ta'eef an tekstiidhaan barbaada send jennaani jechuudha. Send erga jenneeni eegayi please wait jechaara tekstiin nu galee jira jechuudha. Amma bilbila irratti galchine sana irratti akkuma argaa jirtan mataa gubbaa irratti ishee kana jechuudha. Tekstiin galteerti. Tekstii kana bakka kanatti guunnee next jennaani jechuudha. Next erga jennee booda wanti nuti beekuu qabnu hoggaa jiraate imeeliin kun dirqama irraanfatamuu hin qabu jechuudha. Gaafa nu walaa bade bilbila ammaa sanii fi imeelii kanaan nu seena waan ta'eef so welcome to studio nu jiree jira jechuudha. Isheen amma argaa jirtan lamaan isheetu verify taatee jirti jechuudha. Akkuma argaa jirtan dirqama verify ta'uu ishii adda baafachuun nurra jiraata jechuudha. So kan itti aanu bilbila keenya gara jalaatti irratti mallattoon seetingii ni jirti jechuudha. Akkuma argaa jirtan zoom gootanii ilaaluu dandeessu. So ishee erga seennee booda channel bakka jettu kana inni cuqaasna jechuudha. So channel kan jettu kana erga cuqaasnee booda akkuma argaa jirtan United States jedhee gara jalaatti fiizar eligibility bakka jettu kana jira. Ulaagaa guutamuu qabu kan jalqabaa akkuma argaa jirtan eligible ta'ee jira.
viidiyoo upload gochuu dandeenya, playlist create gochuu dandeenya, collaboration adda addaa hojjechuu dandeenya. Wantoonni akkan hojjennuuf nu hayyamaman wantoota kanneen jechuudha. So wantoota kanaan alatti immoo akkuma argaa jirtan jalatti eligible kan jedhee jiru kun akka gara gubbaarraa kanaatitti magariisaan ta'an jechuudha. So ishee sana jalatti akkuma argaa jirtan viidiyoo daqiiqaa 15 ol gadhiisuu hin dandeenya. Yoo bakki sun eligible nu ta'e custom beelii godhachuu dandeenya. So bakka sana eligible godhachuun nurra jiraata jechuudha. Eligible godhachuudhaaf verify phone number jettu kana tunnaa jechuudha. Kana booda biyya keenya filannaa akkuma argaa jirtan barbaadnee Itoophiyaan kun bakka kana jirti. Itoophiyaa gubbaatti kilik goona. Sana booda jala kanatti bilbila galchina jechuudha. Bilbila keenya haala kanaan galchinaa. Bilbilli dura imeelii ittiin bannannee sunii fi bilbilli kun osoo tokko ta'e baay'ee bareedaa. Ansinumatti agarsiisuudhaaf fayyadamaa jira. Bilbila biraa waan hin qabneefan. Bilbila safariitiin galchaati jira. An already isinitti agarsiisafani malee itti fayyadamuuf miti. So tekstiin ni gala jechuudha bilbilicha irratti. Akkuma argaa jirtan tekstiin bilbila kana irratti galee jira jechaa jira. Bilbilicha irratti tekstiin naa galee waan ta'eef tekstii sana fideen bakka kanatti galchaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan tekstiin kun kan naa galee jechuudha. So bilbila sana irratti kan galee dijiitii 6 sana erga galchinee booda ishee submit jettu sana yeroo tokko haala kanaan cuqaasnaa jechuudha. So phone number is verified nun jedhee jira jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan isheen dura magariisaan turre sun amma verified nu taatee jirti, eligible taatee jirti jechuudha. Argaa jirtan miti eligible taatee jirti jechuudha. Kanaaf dirqama bakka sanitti eligible ta'uu ishii check godhachuun nurra jiraata. Inni sadaffaan advanced feature bakka jennu kana jechuudha. Kun featureii dabalataatii YouTube chaanaalii keenya irratti dhiibbaan inni geessisu waan jiru miti jechuudha. Haa ta'u asirratti waan nu beekuu qabnu wantoota armaan gaditti tarreeffaman kana gochuu akka dandeenyu nuuf kaa'ee jira. Kun gaafa YouTube chaanaaliin keenya ofii masaatii monetize ta'aa deemu eligible nu ta'a waan ta'eef ammatti homaa dhiibbaa wanni nurraan geessisu akka hin jirre isin himuun barbaada jechuudha. So bakka kanatti wanti dhiphattan hin jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaan bakka sana check erga godhannee booda close goonee keessaa bahuu dandeenya. Akkuma argaa jirtan asitti immoo email me ishee jettu kan gaafa requirement barbaachisu sana ga'e akka emailii nu ergu ishee sana kilikii goona. Emailiin kun emailii gaafa amma banni sanaadha. Isaa wal qabataa ofiisaatii fi verified nu godhee jira jechuudha. So haala kana fakkaatuun xumurree jirra jechuudha. Kana fakkaata. Bakka hafee fi paartii itti aanu viidiyoo ta'an irratti deebinaa. Gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan comment section jala naaf kaa'aa nan dubbisaa. Galatoomaa jedha. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti nagaan naaf tura.